magaalaan lubbuu nama lamaatu bahe yeroo nama lamatu du'ee jira magaalaa keessatti. Eenyu nama jedhamu akka ta'e beekamaa? Nama Taaddasaa Barataa Kutaa Sagalee Barataa Taaddasaa Gashuu kan jedhamu jira tokko. Kan biraa maqaa isaa irra qaqqabuu hin dandeenye magaalaa keessatti ibiddi qabatee jira. Magaalaan konkolaataa hedduu gubateera. Fookii hedduu gubatee jira yeroo ammaa kana. Eenyutu gube? Du'a mucaarraa kan ka'e ijoolleen gaaffii mirgaa gaafatanii booda gaaffii mirgaa isaanii irratti ijoolleen lubbuun isaanii dabarte. Yeroo ammaa kanatti qaama gubaa jirus hin beeknu, qaama rukutaa jirus hin beeknu. Maaltu deemaa jira amma? Maal argita amma? Yeroo ammaa kanatti barataan uummanni barataa qofaatu hin taane magaala guutuu uummata guutuutu du'a ijoollee wal qabatee gaaffii mirgaa isaanii gaafataa irratti qabatanii gaaffii isaanii kan isaan dhageessaa jiranidha. Mee maal fa'aa jechaa jiran amma? Maal jettu? Maal fa'aa jechaa jiru? Wanti isaan jedhanii iyyannaa fi mormii dhageessisan maaltu jira? Kan isaan iyyannaa jiran lafti Oromiyaa naannoo Finfinnee jala jirtu mootummaa federaalaa jala galuuf hin qabdu lafti Oromiyaa cufuu hin qabu kan jiran isaan iyyannoo isaanii jalqabaa gaaffiin jaarraa 13ffaaf jaarraa 16ffaa keessa arrabsamaa ture uummanni kun arrabsamaa jira kan jiran gaaffii isaanii uummata mootummaan kun maqaa jijjiirratee kan akka Kadir Muktaar kan akkuma Dammasaa uummanni kana goomsaa jira lafa uummata kanaa qiraa jira gurguraa jira waan ta'eef mootummaan kun hin ilaallatu mootummaan kun murteedhaan nurraa akka fedhee barataan uummanni gadi ba'ee iyyachaa jira. Amma hiriirarra jirtu amma? Yeroo ammaa kanallee akkasumatti jedhamaa jira iyyannoon jiraachaa jira amma. Darbee sagalee nan dhaga'asi duubaan sagalee hiriira. Hiriira kana eenyu fa'itti irratti hirmaate? Uummata magaalaa guutuutti irratti hirmaate barataa iskuulii yuunivarsiitii ijoolleen kaleessa irraa qabanii guyyaa 4 guutuu magaalaa Amboo keessatti yaadannoodhaan iyyannoo isaanii gaaffii mirgaa qofa qabeenya uummataa hin tuqnu qabeenya mootummaadhaan tuqnu mana barumsaa hin tuqnu nuti gaaffii mirgaa qofa gaafanna gaaffii abbaa biyyummaa gaaffii qabeenya Oromoo hin saamamee kan jedhu lafti Oromiyaa cituu hin qabu kan jedhan ijoolleen gaaffii isaanii dhiyeeffachaa jiru. Garafuun maal godha poolisii waraana moo poolisiitu amma tarkaanfii uummata irratti fudhachaa jira? Loltoota federaalaatii fi mootummaa loltoota poolisii naannoo Oromiyaatiin meeshaan ijoollee loltuu poolisii Oromiyaa irraa meeshaan hiikamee jira kan federaalaa qofatti hidhatee jira. Dhaamsi dabarsitu maal dhaammatta uummata iddoo adda addaa jiruuf? Uummata iddoo adda addaa jiru kanatti dhaamsaan dhaammachiisaa jiru ilmoosaa du'aa jiru. Obboleessa isaa du'aa jiru qabeenya biyya abbaasaa saamamaa jiru lammii isaa irratti ilaaluu hin qabu wal faana sagalee isaa dhageessifachuu qabaan jedha gadi ba'ee ilmoota awwaalee wal deebi'uu hin qabu uummanni kun harka sagalee tokko jaarraa hedduudhaan bitamee jiraachuu qabu harka wal qabatee gadi ba'ee sagalee isaa dhageessifachuu qabaan jedha akka dargaggoo tokkootti. Ayyee ulfaadhu fayyaa naa ta'ii. Galgala kana kallattiidhuma hojii rakkoo ooluu fi ammallee gara sagalee uummataatti siquu danda'a yoon amma gara uummataatti. Itti siquu dandeessa amma? Meetti siqiiti akka dhaga'amutti waan jedhamaa jirus naa ibsi amma waan isaan jedhan ibsaa itti siqi. Magaalaa dhuunfatanii alaabaa adda bilisummaa Oromoo akka fannisanii jiranidha kan ibsaa jiru.
kun kallattiidhaan magaalaa Amboorraa kan darbaa jirudha. Sa'aatii kanatti dhaggeeffattoota keenya barattootaa fi uummata magaalaa keessatti mootummaan federaalaa rasaasatti dhukaasee ajjeesee daddaa keessaa reeffa baasuudhaan uummati walga'ee yeroo iyyaa jirudha. Aga ammaatti lubbuun namoota 7 darbuudha kan himani. Reeffa baasuudhaan karaa guddaarra deemaa akka natti himame uummati hedduu aariidhaan dheekkamsaanii akka sagalee dabarsaa kan jiru. Sa'aatii kanatti illee nama tokko dabalataan ajjeesaniiru jedha. Sagaleen rasaasaa dhaga'amaa jira. Amazing. Eenyu akka bane natti himuu dandeessaa? Eenyu kan bane dhukaasa? Hello. Jirta? Yeah. Hello. Jirta sinitti dhukaasaa jiru amma? Hello. Umman yeroo kanatti reeffa baatee garatti godhu dhabee jira. Reeffa illee mana yaalaa geeffachuu dhabee jira. Umman yeroo kanatti ummanni reeffa baatee reeffa ilmootaa baatee tolii gadi baasaa jira yeroo kanatti. Reeffa ilmootaa gara mana yaalaa geeffachuu dhabee. Kalau kita lihat kalau kita nembelin dia, mereka gali kubah itu saya. Umat dunia nu pada gak gurau, mata dunia nu tak gau kawakan. Kalau umat orang mau tahu tinggal sekali bayi ilmu kaya awal. Amman kan raja kan ilmu, nama brandi kubah terus ni je. Rem pada berpacu ram ni. Halo. Sedangkan jira. Gaya ta. Daga. Kan nuti kan nama terima pasal ni kan umat dua tu okey sarem pan nama shan tiba wala me jira kan. Ina wala mere pan gerap ta tuna re jira umman. Eenyu amma dhukaasa kana kan sinitti dhukaasaa jiru. Reeffa baanee too garatti godhuudhaaf ni jira. Daandii gubbaarratti meeshaan nuyi ittisanii reeffa keenya illee baasuudhaaf ni jira. Kan sinitti dhukaasu kun eenyu inni? Jaarsi nu gaggeessa jaarsa hokkuu qabatee gadi ba'ee ilmoo isaatii dhaabatee nu fitaa'ichaa jira yeroo ammaa kanatti. Meeshaa gurguddaa dhukaa jira. Uummanni dhumaa jira. Daandii gubbaarratti jijjigee jira uummanni. Kan amma bo'aa jirtu maaltu jalaa du'e? Ishee amma sagalee ishee dhaga'u kun hin rukutamte moo wayitu jalaa du'e? Uummata keessaan ba'a.
Me moggaatti bayi. Moggaatti bayi me. Meeshaa namatti dhageessaa meeshaa adda waraanaa irratti dhukaa jiru malee meeshaa uummata keessatti magaalaa guddittii kana keessatti uummata kumaata maallaqaanutti dhumaa jira magaalaa kana keessa. Eenyu kan dhukaasu amma warra Oromiyaati moo warra Federaalaati? Maal jettu? Eenyu kan sinitti dhukaasu? Loltuu Federaalaati. Loltuu Federaalaati. Loltuun Oromiyaa yeroo amma kanatti uummata gara uummata isaa godhataa jirti. Gara uummata loltuu boolisii Oromiyaa irraa waraana hiikamee jira. Loltuu mootummaa Federaalaa qofatu kan afaan isaanii hin beekne kan bifti isaanii hin beekamnedha kan uummata fixaa jiru yeroo amma kanatti. Uummato maal godhe wayi itti darbate moo sagaluma duwwaa dhageessise? Reenfa ilmoo isaatii mirga saba isaatii gaafachuu gadi ba'e reenfa baatee laga ce'uu dadhabe uummanni reenfa isaarratti reenfa daandiin dabarsitan jedheen uummatan. Waan nama gaddisiisu kuni hedduu. Dhaggeeffattoota keenya haala kana bal'inaan hordofnee karaa danda'ameen sin dhageessisuudhaaf yaaliin goona. Bakka garaagaraatti haaluma wal fakkaatuun uummata irratti meeshaa gurguddaa dhukaasanii uummata fixaa akka jiran odeeffannoon nu gahaa jiru. Yuunivarsiitii Bulee Horaarraallee saatii muraasa dura dubbisee magaala keessatti akkasumatti barattoota barbaadanii ajjeesaa akka jiranidha kan dhaamanii. Adaamaa keessattis Dirree Dhawaa keessattis Gimbii keessatti magaalaa Dambidolloo Gudar Xuqurincinni Geedoo Midaaqany bakka garaagaraatti uummati bahee barattoonni bahanii karaa nagaatti gaaffii gaafataniif deebii mootummaarraa kennameef meeshaa gurguddaadhaan dhukaasuudhaan ajjeesuudha. Kan magaala Amboo immoo haala addaatti amma dhageessanidha. Haala jiru hordofnee sin dhageessifna nu hordofaa karaa argameen odeeffannoon akka sin dhaqqabu goona. Galatoomi ati murteessaa sittan deebi'aa haala isaa ilaaleen. Ayyee galatooma yeroo ammaa kanatti kan illee lubbuu kan wareegee jira uummata koo keessatti amma lubbuu kana keessa jirtu sagalee uummata kooti reenfa uummata kooti dhaabattee sagalee uummata kooti meeshaa amma dhagaa jirtu kana dhagaa jirtu yeroo hundumallee reenfa uummata oddootti kute oddootti hin kaane kan uummata sagalee kana dhagaa jirtu yeroo ammaa kana sagalee kana dhagaa jirtu. Reenfi uummataa iddoon kaane jira karra isaa arguudhaan iddoon kaane jira reenfa iddootti fudhannee mana yaalaa geessan illee dhabnee jira yeroo ammaa kanatti. Ela kaja meeshaan kun gurra uummata addunyaa qaqqabu meeshaan kun meeshaa uummatatti garagalee uummata reenfa ilmoo isaa kaafachuu dadhabeedha yeroo kana. Dhagaan jira. Kun meeshaan kun meeshaa adda walaanaa gubbaa irratti waraana uummata kan uummata walakkaatti kan gadhiifamaa jiru miti. Yeroo kanatti uummanni reenfa ilmoosaa reenfa abbaasaa reenfa haadha isaa kaafachuu dadhabeet reenfa daandii irratti gatee reenfa bishaan keessatti bu'ee ajallaa bu'ee gurra kana mootummaan addunyaa kana gara uummata Oromiyaatti gara gurra isaa jalleeffachuu qaba. Uummata manaa bahee mirga isaa dhageessifate uummata gadi bahee qabeenya